Innayina irrifatina ijoolleen Joordaan jirtan bakka waaqayyoon oolaa'uun hin jedheen oolla homaa miti kinoo mana keenya irraa kirutti darbaa irra manni olii gadan qaxaqqaxamaa jira gooftaan inni manaa nu baase amanamaadha hin sodaatina innayina bakka gadi baanu bakka itti kaan nu qabnu bakka itti baqan nu qabnu garuu annu waqachiisu waaqayyoo keenya duwwaadha Yesuus Kiristoos isatti amaradhaa labbeen keechan innaa himina kirutti bakka waaqayyoon nu oolcha. Fannoo tokko waan hin argeef. Harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii bayya nagaa taatanii aanaa dhufuu isiniin jedheen jira laayik sheer godhaa hiriyoota keessan biraan aaga'u isiniin jedha akkasuma immoo kunoo viidiyoo kana kalee galgala hojjedheen ture. Ijoollee baay'ee keessan dubbisee akkasuma keessan na dubbisanii baay'ee kan raafamanillee jechaadha. Viidiyoon hojjedhe sana gubbaarratti namoonni baay'een keessan waan baay'ee jettanii dantaa keessaniin qabu'anii waan ijoolleerraa fudhee fi waan akkasuma ijoolleen natti haasan qofan hojjedha malee keessanii miti kanan hojjedhu jechaadha. Waan baay'ee jettan ijoollee baay'een immoo komentii keessan jala deemanii isinii deebisaa jiru. Ijoolleen Joordaaniin jirtanii ijoollee kanaan viidiyoo tokko waan baay'ee akkasuma TikTok irraa arguu dandeessu akkasuma ijoolleen illee keessa isinii erguu dandeessu ana ijoolleen baay'een keessan na erganii jiru. Sanas ta'e kanas ta'e homaa miti isiniin jedha obboloota kiyyaa egaa warroonni keessattuu gara magaalaa isin homaa miti warroonni gara caafii jara walloluu kana bukkee jirtan Iraanii fi Israa'el jechaadha. Baay'ee keessanii achi safara san kan jirtan jechaadha adaraa obboloota kiyyaa walii keessan quba qabaadhaa jechaadha. Quba qabaadhaa waggaa isiniin jedhu bilbila walii keessanillee qabaadhati wal dubbifadha. Wantichi beektu akkuma biyya kana gaafa dura jalqabanii suuta keessa deemsa keessa amma asitti lola bal'ifatan kana biyya sanatti illee bal'ifachuu danda'u waan jedhamu waan jiruuf sana gubbaarra dhaabadhee viidiyoo isin hojjedha obboloota kiyya waan na hubachuu qabdan jechaadha. Ijoollee baay'een nan hubatne waan ani jedhee fi waan ani haasa'e irraa nan hubanne garuu jecha badaa jechuu komentii badaa barreessuu qofaadha. Isin warri na hubattan rakkoon qabu galatoomaan isiniin jedha. Kamis ta'e kamis ani ijoollee kamiifuu sagalee nan ta'a isiniin jechuun barbaade sagalee ta'uudhaaf eenyumtillee duubatti nan deebisu amma lubbuun koo na keessa jirtutti sagalee nan ta'aafi gaafa lubbuun koo qajeelte immoo qajeelaan iyyuu mana abbaa koon deemas isiniin jedha. Sila kanaafi ijoolleen caafirra yookaan daarirra jirtan namni lama na dubbisaa jirtu isin homaa miti isiniin jedha warri naannoo sana jirtan akkasuma baay'ee raafamaa kan jirtan jechaadha. Tuskii sana gubbaarratti caafi sun yeroo dursaa rukutamtee turte akkasuma ammarree baay'ee sodaa keessa jiru jechaadha. Kanaaf obboloota kiyyaa warroonni rakkoon kun utuu isinirra hin ga'in walii keessan baraadhaa isiniin jedha. Ani waan biraayyuu isiniin hin jedhu jechaadha. Isa kana isiniin jechuu barbaade hin jiru waan isaa miti sobaa kijibdu moo maal jedhanii barreessuu kijibdu jettanii barreessitan sana hin tura hin bula malee isinirras ga'uu danda'a akka isinirra hin geenye immoo abdiin qaba isinirra hin ga'in isiniin jedha. Inni nagaadha sin baase nagaadha sin agashuu akkuma amantii keessanitti rabbiin keessan kadhadhaa waaqayyoon kadhadhaa sin oolchaa isiniin jechuun barbaade nagaa buusaa inni lafoo xiqqeessatoo xiqqaatee jammare kuni booda bal'ifachuu danda'u sodaa waan akkasiillee waan jiruuf sila kanaaf immoo isaanu jarriyyuu sodaachaa jiru isin immoo keessa jirtanii isin namni isin gargaarurra hin jiru waan isin garraamu ijoollee keenya warra achi keessa jirtan jechaadha. Namni takka namni garagareessillee sin laalu hin jiru obboloota kiyya warri biyya sanii akka biyya kanaallee xiqqoo amma tokkollee harka isinirra hin qabattu waan isinii galuu qabu dhadhageessaniittu. Kanuma viidiyoo kiyya kana immoo ol kaawwadhaa isiniin jedha gaafa wantichi afaan funyaan irra isin geesse dubbattu gaafa sitti ol kaawwadhaa. Homtuu isinirra akka hin geenye abdiin qaba dhugaa rabbiiti mudaan takka qoreen takka isin hin waraanin. Maqaa waaqayyooti nan jedha homtuu takka isinirra hin ga'in isiniin jedha lafa jirtanitti adaraa keessan du'aayii godhadhaa kadhata godhadhaayi warroonni naannoo sana caafii qarqara gara baadiyyaa maqaanatti dhooftee jirti bakka isaa mucayyoo suni nani irraanfadhe malee isiniin jedha. Innaa bakka ishiin jirtu jechaadha bakki rukutamte kalee galgala rukutamtee jirti caafiidhaan isaan irree rukutamanii warri Joordaan jettee baay'ee tokko galgala wajjin haasa'ee ture jechaadha. Isa gubbaarra dhaabadhee tanan viidiyoo kana isiniif hojjedhe.
barbaade akka rukutamaa jirtu adaraa keessan of eeggadhaa. Viidiyoowwan tokko tokko isiniyyuu arguu dandeessu gara TikTokii gara barbaaddaa irra gaafa deemtan magaalaa ishii keessa irra yeroo darbitu ijoolleen kan waraaban jechaadha. Isa kana isiniin jechuu barbaada adaraa keessan jabaadhaa isiniin jedha. Jabaadhaa malee homaa isiniin hin jedhu qoreen tokko isin waraane dhugaa rabbi gammachuu keessan malee gadda keessan nan dhageechisini. Sagalee walii ta'uu waanuma barbaachisuu fi akkasuma immoo waan tokko tokko odeeffannoo ijoolleerra dhaabadhee tanan gara keessan fidee isinitti haasaa. Waan kamiyyuu waan ijoolleen gara koo haasaan isinitti haasaa malee waan ofirraa fuudhee gara keessanitti fidu takkallee hin qabu. Akkasitti na hubadhaa isiniin jedha warri nan hubanne. Egaa na hubachuu dandeessu jedheen jira. Nama xiqqoodhaaf jedhee immoo kaayyoo kiyyallee duubatti hin deebisu. Otoo inni isas mirgan qaba garuu hin dhiisu isiniin jechuun barbaada. Jabaadhaa isin immoo lafuma jirtanitti jabaadhaa. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa isiniin jedha. Yoo tarii ani itti fufullee ta'e haalli isaa sosocho'ee ta'u akkanuma ta'e itti fufullee ta'e gizeedhaan illee otoo akka biyya kanaa hin cufamin gara biyya keessanii galuu dandeessu isiniin jedha. Carraa waraggattanii otoo akka biyya kanaatti socho'in jechaadha. Jarittiin immoo wal bukkee jirti. Isaan kunis ollaa isaanii jiru. Isaan sin keessa jirtan Jordaanis jechaadha. Isaan Iraanii fi Israa'elirree waliin bukkeedha. Isaan gidduu ishii jirti jechaadha Jordaan. Gaafa sana immoo laalee rakkoon tokko namarra ga'uu danda'a hin beekamu. Biyyatti sanarra ga'uu danda'a. Isinirra miti. Isinirra homtuuyyuu hin ga'in dhugaa. Irraafamina isiniin jedha akkas irraafamtan akkasin boossan akkasin birrattaniif miti kanan viidiyoo isin hojjedhe akkasin abdii horattanii yookaan homaa miti jettanii lafa jirtanitti akka waaqayyoon kadhattan akka du'aa godhattan akkuma amantii keessanitti sila kanaatiif malee akkas irraafamtaniif miti adaraa keessa waa isinii galuu qabu isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaa isinii qaba. Hordoftoota chaanaalii kootii Waaqayyo si wajjin haa ta'u isiniin jedha. Obboloota kiyya viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee bira haa ga'u. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti waan feetan barreeffadhaa isiniin jedha. Isiniif hallaala. Nama walitti deebi'u immoo Waaqayyo nu haa taasisu lubbuu keenyas foon keenyas nagaatti nu haa eegu isiniin jedha. Turtii gaarii amma viidiyoo biraa walitti deebi'utti. Baay baay.